Diredawa arra dubbii diredawaati. Dubbii diredawaa dheengadda dubbachuu turre gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra ijee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Sigale Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka dirre dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan dirre dhawaa ta Oromooti jee murteessee ijee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee dirre dhawaa kaase? Maaliif dhimma dirre dhawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha. Osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate dirre dhawaan heeraan ala taa'u jirtii je'ee heera kabachiisuu qabu dirre dhawaa deebisuu qabu Oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha. Ni kijibe. Amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan information qabu. Gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirre dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee. Ugaasonni afaan Soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun Soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane. Waan ugaasonni jedhan gadi hin baane. Hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane. Maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate? Waa'ee meef gaafadhu. Viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise jechuudha. Gurbaan sun eenyu dura? Kan beekneef hin himu. Gurbaan sun gaardii Aadam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti. Mana Aadam Faaraa gala gurbaa. Amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Amashideetii fi Aadam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura. Ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe. Aadam Faaraatii fi Amashidee yaameeti karoorri itti kenname. Maaliif karoorri kenname? Abiyyi kun nama akkam ture? Nama Oromoo irraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture, gudeechisuu ture, Oromoo buqqisuu ture. Bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture. Waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii. Waajjira Oromoo gudeechise, Oromoo salphise, Oromoo buqqise, Oromoo biyyaa baase. Waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani. Sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru. Namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture, sabaa sablammii basaasaa ture, sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne, dirre dhawaan hun gaafatamne, walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne. Maaliif dirre dhawaa tuqe? Wali buusuu deemaa jechuudha.
wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu. Waan inni takka jala muree isinii himuu qabu Soomaleen Dirree Dhawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Sigale? Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Dirree Dhawaa dhiisiiti. Even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali? Hargeysa yoo jedhan afaan Oromootiin ni beeytaa? Magaalaa Hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Maaliifi Dirree Dhawaan ta Oromootii miti jedhanii amma dubbii kaasuun barbaachise. Ka kaase haadireedha. Ka waan kana oofu jiru haadireedha. Ajaja kennamee jira. Sigale. Okay, yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tikaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre intala takka ta ummata Dirree Dhawaa shiite jettee arrabsite Finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesuun Dirree Dhawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa irra bahee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa hiriira bahee keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boo barruuti jetanii nan screenshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradhe, Amaararraa abdii muradhe, Tigrarraa abdii muradhe sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaame wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigale. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigale. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Waliyyee. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina. Dirree Dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beeyti ka Oromoo ta'u. Lafa afran qalloo ta'u Rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna, waliis fuunee beeyna, wajjiis jiraannee beeyna, gootummaa Oromollee beeyti. Onnee isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girrigirrii kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti hin barbaannu Dirree Dhawaa nu deeffata galatoomi. Galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu. Akkanuma gaa beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Husseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisaa. Wanni isin miskiinumtaniif,
wanni nageenyi bu'uu dideef wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diima dhabdanii nuun jetteemi ololteemi ay nuti wanni sirraa barbaannu dire dhaa miti laga diima sirraa barbaannu ummanni oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayifin isiniin je ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baarii jijjiiruuf abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati dirre dawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko hin dhayitu sigale soo malee maaliin duchisiise qabsoon oromoo jabaatte hayyoonni oromoo wal ta'e keessaa fi alaa walit dhufe ka walitti dhufu je hundi walit dhufe ka walin beeku je hundi wal baree kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebee qabsoon oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee oromoo tana gargar baasuu qabnaadha waboon itti jabeessee jira jawween itti jabeessee jira hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran qabsoon oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salam qabsoon oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbii na wajji kaa ajandaa uumaa jeeti mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takka naafidi mariin sun hoteela dirre dhawaa walakka geggeeffamte magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte viidiyoo mucaa takkitti ka oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran deebiin kennamteef oofamaan jirtu yaannichi booda kenname oofamaan jiru sigale viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan gowwaa barbaadadha oromoon amma dhiira qabdi nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Kadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keeysi Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti sigale Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti ammoo akka nama dirre dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee sigale akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee way dirre dhawaa soomaleen akkana nuun jette maare adeero soomalee bar qawwee itti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta onnee soomalee tanuma duraan beeynu soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhoo itti marra sadaffaa akka ayisuuzii lafa dirre baatee fiiga sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata ergama abiyyiiti jechuudha kana ummanni oromoo dhageeffachuu qaba abadan piippiin amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee tiktook irra baatee diinaa muftii tiktook irra dhufee bar koppiliink sheer invite jechuu eegalee bar nama isaan dhaga'uu dhabanii miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii miidiyaa biyya alaa bitanii yuutuubaroota bitanii sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'insaa deeman abiyyi wanni waliin bu'insa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba gaafa inni dhiise yaannaawunsi godhe hunolaalan duriin siime jeetumaan gasii dhiisuu ta'a sigale arra siin himne shaabiyaa sodaateeti Somalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siin himne ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miirliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigale waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha nuti abiyyi irraa wanni barbaannu dirre dhawaa miti laga diimaadha namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba sigale
abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee dirra dhawaa miti dirra dhawaa heerinuu deebiitti kan zigal suwwaan rakkoo qabu miti waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha ummanni oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira qabsoo tee jabeessu qabsoon teetti mudditee jirti hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan woboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigale sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbatte gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte dirra dhawaa miti hargeessi deebii harkata magdashoon deebii harkatti igale lafa teenya irra jiraatan jarri nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii ja'an dubbiin akkamitti akka jirtu amma soo malee muummicha ministeeraatiin gabbayii dhiifama gaafadhu jaanii uuyya dhugaa namni akka soo maletti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'ee fi sigale harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii baalee qabatanii cinaasan qabatanii muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana sigale wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana sigale akkami mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si du'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira lafa gartee hawaashi gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti sigale amashideetii fi mamma faaraalal qallichitti aanan shayxaantichaa sun boonaniiti waan isaanii ummata isaanii ijaaranii osoo hin dhoysin baay'ata baasanii sigale proposala qopheessanii shayxaanticha fidanii shayxaantichi farramaa fi jira jechuudha mee maal dhabdee soomaleen arra numaatu soomaleen kana wallaalteeti mootummaa oromooti oromoo biyya bulchee haya badabu oromoon maal irraa fayyadame ifiif irraa fayyadamu jirti jechuudha ummanni kee oromiyaa tana ciranii jalaan ol ciru jiranii jechuudha baaleen ol dhufu jiranii jechuudha harargeen ol dhufu jiranii jechuudha ichin gamasiin gartee harargee lixaa tana seenanii itti deemu jiranii jechuudha hawaashii gadii san suuta osoon qawwee takka dhukaafne boonanii fudhachaa jiran oromoo yoo qawwee takka bitatte harkaa fuudhan oromoon maaliin nyaadhaafuu maraachuu jira amma gartan haramaayaa waan godhu jiran gaafaan handeen gadda bireek niwus jee gabaasu jawween arra gabaase gartanii anguyya lama duraan gabaase haramaayaa dhumu jira namni keenya xaragamu jira jeetiin gabaase gaafa san kaadireen na jala dhuftee misoomarra jirra bitirqisho oromoo gartee manarra diigu horiidarii janii ilmaan abbaa ilmaan 10 manarra diigu sigale dhukkee godhu oromoo rakkina malee maal kanarra argatte kanammoo soomaleen nu caalaa beekti jechuudha hooggantoonni soomalee osoo waan kana keessaa shayxaanticha harkan qabaanne qaallicha abbaa gadaa ifiinjuu kana haati isaati hiree abbaa gadaa afran qalloo ifiinjuu haati isaati hireedha abbaa qofaa oromoo sigale waan mixii qabaa malee aangootti hin kennan ni beeyti fiipi
oromoo qulqullutti abadan aangoon kenna gaafa dheengadda qadraan jawaartu qabtu dhufeen nama abaaruu ture walgahii qabu karaa dhaabeeti dira dhawaa dhufee nama abaaree xayyaaraan adaama deebi arra isaa gabbee dubbatu garteeti lafti oromoo akka ciramtu lafti oromoo akka ta nama biroo taate dira dhawaa keessa taa'ee dubbatee jechuudha dira dhawaa keessa taa'ee dubbatee saniifuu ummanni keenya dogoggortanii kana soomalee faan nu godhe maareen nu godhe soomaleen oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa soomalee oromoo jibba tana 100% hin beeku arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii ummanni isaanii tokkummaadhaan lafa oromoo cirachuu oromoo buqqisuu oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa abdillee sayyaadattamoo yaadatta lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eegee inni himeef boodaa bar nuti oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa oromoo jibbitaa jedhaniiti abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha eega galeef booda yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha dammaqaa dira dhawaa buqqifattee deemtiin osoo malee no jijjiga buqqifattee deemtiin no arra ajanda numa ajandaa sii ta'uu qaba no ajandaan arra sheeyxaanticha gartee akka soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyattii irra teesse soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka achirra taa'anii maqaa soomaleetiin si arrabsa akka amaarri finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture kana hunda ka godhe deeninnatii isaati kasi arrabsiisiise kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha arra osoo dira dhawaan ta oromooti yee lallabuu fedhe eenyu isa gaafa ta oromoo turtee jee bar turte arra teetii miti jechuu bar ni turte malee mee amaaranyaa san irra deebii dhageeffadhu dira dhawaan ta oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa baalee gaafa maddi walaabuu boorana bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan shimallis godhe seete qaalicha sheeyxaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa tun eega nama caccabsitee ummata baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda arabaa gurguranii eega ummanni buqqee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin sigale inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun si daamma cambooda dhufeeti sii fi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si kutateeti godhee si
si afuufa bakka si qotate tan amma deebi'ee si qotata akka ati dammayxee firraan dhoorkine godhee si afuufa si jedhe fajaajani inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bu'anaacha amma ummata baale bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beekee nuun buqqisin jettee bira dhayitee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beek dhimma kanaaf